Maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon nagaan hunduma keenyaaf haa ta'u jecha maqaan koo Luba Tafarii Amanteen jedhama. Amma istiidiyoo Ifa Keet keessatti argama. Obboloonni na wajjin jiranis jiru. Waaqayyo isaan eebbisu. Akkuma torbee isinitti beeksise warri kiiboordii shaakaluu barbaadan akkasumas immoo faarfannaa karaa adda addaa waan waraabsifachuu barbaadan yoo jiraate silkii yookaas immoo lakkoofsa kanaa gadi jiru laaltanii dhuftanii wajjin haasoftanii waraabbachuu ni dandeessu. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo mata duree akka jedhu irratti jalqabnee turre innis immoo Waaqayyo dhala namaarraati maal barbaada? Waaqayyo dhala namaarraa maal barbaada? Namni Waaqayyo irraa waa barbaada malee waa Waaqayyo sarraa barbaadu immoo bara hubatee hin jiru. Kanaafiyyuu isa laalaatti turre. Kanaaf Waaqayyo dhala namaarraa waan inni barbaadu sagalee Waaqayyoo keessaatii dubbisnee Roomee boqonnaa 12 arras isa dubbiseeman itti fufnee sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin amma Waaqayyo nutti dubbatu dhaggeeffanna. Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyoof jettanii namummaa keessan qulqullaa'aadhaaf Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraataa gootanii akka dhiyeessitaniif isinan gorsa. Akkasittis hafuuraan Waaqayyoof sagadduu jedha. Hin kadhanna. Ol jettee bara baraan teessoo keerra kan jiraattu gooftaa keenyaaf abbaa keenya si galateeffanna. Nu jiraachiftee gargaartee fayyaadhaaf nagaadhaan sa'aatii kanaan kan nu geesse ati Waaqayyoodha. Gaariin hundinuu Waaqayyo biraati jedhamee caafamee jira. Gaarummaa nuu ta'eef Waaqayyo biraati gatii ta'eef si galateeffanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Kunoo amma immoo iddoo kana jirra. Dubbiin sagalee kee kunii hafuuraan caafame. Hafuuraan malee ni hiikamu. Hafuuraan malee hubatamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri kee sagalee kee kana yeroo kan akka nutti dubbatu akka nuu ibsu fedha jaalala garaa kee haa ta'u. Ergamaan seexanaa sagalee kee dura dhaabatu maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin kan waraaname haa ta'u. Jalqabaaf dhuma ta'e nu geggeessi. Maqaa Yesuus isa jiraataa isa maqaa dinqii qabu nan si kadhadhe. Ameen. Toletti fufnee akkuma deengadda jennee Waaqayyoo dhala namaarraa kan inni barbaadu akka namni isaa sagadu barbaadaa jenne. Waaqayyoo dhala namaa yeruma uummate saba kana kanan uummadhee fi akka inni anaaf sagaduufi akka inni ulfina naa kennuufi ofii qoban uummadhe jedhee akkasumas immoo faarsaa Daawit cuftuu keessatti 95 lakkoofsa 6 irratti koottaa Waaqayyoo keenya duratti hin jilgeenfannaa isa waaqeffannaa jedhe garbichi Waaqayyoo Daawitis Waaqayyoo kan inni dhala namaarraa barbaadu akka isa waaqeffannuudha. Waaqeffachuun kun immoo akka itti isa waaqeffatan akka qaba. Wanti biyya lafaarra jiru hunduu akka qabaa jennee dubbannee turree. Kanaaf wanti biyya lafaarra jiru erga akka qabaateeti Waaqayyoo isa jiraata kana waaqeffachuun immoo akkasumatti hin ta'u. Akka qaba. Akka isaa immoo macaafa qulqulluu nutti hima sagalee Waaqayyootu nutti hima. Akka sagannu sagalee Waaqayyoo nutti hime. Akkamitti akka sagannuufis immoo sagalee Waaqayyoo irraa ilaalla. Namoonni amma biyya lafaa kanarra jiranii akkuma itti dhufetti akkuma itti fakkaatetti waaqeffachuu danda'u. Garuu Waaqayyoon attamitti isaaf saganna isa jedhu. Roomee boqonnaa 12 irraa akka arginutti ni jalqabaadhaa. Dheengadda nu hin dubbanne yookaas torbeerraa olii wajjin dubbanne Waaqayyoon jireenya keenya guutummaa jireenya keenyaa isatti laachuudhaan isa waaqeffannaa. Jireenya keenyatti laachuudhaan Waaqayyo jireenya keenya barbaada waan ta'eef Roomee boqonnaa 12 irraa inni amma dubbatuu fi inni seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irraa Waaqayyo gaafa waaqeffannaan jalqabe walitti dhufaa jenne. Gaafasis Waaqayyo midhaan hin gaafanne jireenya gaafate. Inni jalqabaa jireenya waan ta'eef akkitti Waaqayyoon sagadanii jireenya keenya Waaqayyotti aarsaa jiraataa goonee kennuudhaan waaqeffama Waaqayyo. Aarsaa jiraataa goonee kennuudhaan jenne. Gaafuma waaqeffannaan jalqabu iyyuu Waaqayyo laphee gaafate. Garaa gaafate. Ati jedhee lapheen kee kan koo miti aariidhaan guutameera. Dhaqiitii aarii of keessaa baasii kottu dhaqii naafaa of keessaa baasii kottu isa booddeedha. Kanaaf inni ittiin jalqaba Waaqayyoo waaqeffatanii inni jalqabaadha jireenya ofii Waaqayyootti aarsaa godhanii kennuudha. Inni kunis kan Waaqayyoo ta'uu keenyatu mirkanaa jechaadha gaafas. Amma waldaa dhaquu keenyatu mirkanoofne miti. Tajaajiluu keenyatu mirkanoofne miti. Kan Waaqayyoo ta'uu keenyatu mirkanoofne maaliif jireenya keenya yommuu itti ilaannu kan Waaqayyoo ta'uun keenya mirkanaa malee gaafa mana waaqeffannaa dhaqnu mana sagadaa dhaqnu mirkanaa miti. Jireenya keenya yommuu Waaqayyootti ilaannuudha kan inni mirkanaa'u. Kanaaf
ufumaati biyya lafaa kana irratti jireenya keenya waaqayyootti tullaatiin goona waan goonu yoo ta'e isa jalqabaarraa kaa'anneerraa jechuudha. Kunoo amma namoota macaafa qulqulluu keessaa otoo jireenya isaaniin kennaniin jireenya isaaniitu waaqayyootti hin kennin warra isa waaqeffatan warra isaaf aarsaa dhiyeessan Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irraa jalqabdanii dubbifachuu dandeessu. Ani garuu 11 irraa jalqabeen dubbisa. Waaqayyo akka jedhe Waaqayyo baay'ina qalma keessanii isa gubamu maal anaaf godhaa? Ani aarsaa korbeessa hoolaa moora coccoomoo quufeera. Akkasumas dhiiga tuntunoo dhiiga ilmoo hoolaa dhiiga ilmoo reettii ani ittiin gammadu. Isin ana duratti yommuu dhiyaattan oobdii koo akka dhidhiittan eenyutu isin irraa fedhe? Kennaa waa'ee hin baafne deebitanii hin fidiinaa. Ani aarsaa ixaana keessanii ciga'eera. Baatii haaraa sanbataa fi walga'ii keessan jallinaa walitti qabamuu keessan ani obsuu hin danda'u jedheetti fufa. Kun yeroo laallu cooma fidaniiru boo'a wanta adda addaa fidanii qalanii ixaana dhiyeessaniiru. Waaqayyo garuu fudhadhu natti ajaa'ee narraa fuudhaa deemaa jedhaa jira. Maaliif jireenya isaanii waaqayyoof hin taane? Jireenya isaanii waaqayyoof hin kennine. Gatii jireenya isaanii waaqayyoof hin kennine waaqayyo dide malee hin bade miti ixaana dhiyeessuu isaaniitu. Hin bade miti korbeessa hoolaa fiduu isaaniitu garuu jireenya isaatuun fidiini jireenya isaaniituun fidiini hoolaa fidaa jiru. Dhiiga hoolaa dhangalaasaa jiru. Araaraaf kanaafiyyuu inni jalqabaadhaa jireenya keenya yommuu waaqayyotti ilaannuudha kan waaqayyo waaqeffannaa keenyatti gammadu. Saba kuni saba asirra jiru kuni jireenya isaa hin laanne waan ta'eef hin barbaadu narraa fuudhaa deemaa oobdii koo akka dhidhiittaniifu eeyyuuti isin eeyyameedha waaqayyo. Waaqeffannaan inni jedhamu kuni eenyuuf ta'a? Eenyuuf ta'a? Eenyu inni akkuma deengada dubbanne. Waaqayyo isa gargaaraadhaaf ta'a waaqeffannaan. Sagaduu jechuun waan namaa ol ta'e waan nama gargaaruu danda'u isaaf qoomma'u ofirratti moosisuudhaa jenna. Kanaaf inni sagadaniif kun eenyu inni? Abbaan isaa baramuu qaba abbaan sagannuuf. Sagada dhiyeessuu duwwaa miti. Innis maa inni Waaqayyo isa biyya Misiriitii si baaseedha. Seera ba'uu boqonnaa 20. Waaqayyo isa mana garbummaa keessaa si baaseedha. Akkasitti lafaa kaanii waaqeffatu miti mana garbummaatii isaan baase. Waggaa 430 iddoo isaan jiraatan iddoo isaan itti hacuucaman sanyii akaakayyuun isaanii iddootti miidhame isaan baase. Waaqayyoon inni waaqeffannu kun waaqa isa garbummaa keessaa nama baasu. Ni lammaffaan immoo waaqa isa dhukkubarraa nama fayyisu. Waaqa isa dhukkubarraa nama fayyisuu danda'u. Waaqonni biyya lafaa kanarraa namoonni waaqeffatan waaqa dhukkubarraa fayyisuu danda'u miti. Waaqayyoon inni waaqeffamu waaqa isa dhukkubarraa nama fayyisuu danda'udha. Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 5 ilaala. Achirraa arguu dandeessu dhukkubarraa nama fayyisu fayyisaa ta'uusaa ilaaluu dandeenya. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti gaafa laaltanii waaqa dhukkubarraa nama fayyifne waaqa rakkina kee nama hin baafne waaqa gaaf tokkotti iyyatanii furii nama hin taane waaqeffatuu miti. Waaqa garbummaa keessaa nama baasu waaqa dhukkubarraa nama fayyisudha. Dubartittii ishee waggaa 18 gooboo baattee jirtu suni waggaa 18 dhaqaa turte mana waaqeffannaa. Gaafa isheen fayyitu iyyuu warri mana waaqeffannaa sana geggeessanii maaliif fayyitee jedhani? Maaliif waggaa 18 guutuu dhaquun isheen fayyifne? Seerri keenya maacabaa dhukkuba baattee nu wajjin na waaqeffattu jedhaa jiru. Waa'een gooboo ta'ee deemuu ishee isaan hin dinqu. Waa'ee waaqeffannaa isaa isaan dinqa. Waaqayyo inni amma dhufe inni isaan fuuldura dhaabatee lallabaa jiru Yesuus immoo isa gooboorra nama fayyisuudha. Isaan garuu namni fayye silaanii lishuun malee gaaffiin kaasanii gaaffii kaasu. Seera keenya nu eegi gooba'iiti. Dhukkuba baadhuuti kan jedhu baay'ee jira. Garuu waaqayyoon ni waaqeffamu isa dhukkuba namarraa fuudhuudha. Dhukkubi isin irra jiru ammayyuu isin irraa ka'u. Waaqayyoon ni dhukkuba namarraa fuudhuu danda'uudha kan waaqeffamu. Namooti baay'een waaqa dhukkuba isaan irraa fuudhuu hin dandeenye. Hindaamutu achi dhaqanii sagadan iddoo biraa immoo dhaqu. Isa dhukkuba namarraa fuudhuu danda'u. Isa rakkina keessaa nama baasu. Rakkatanii itti iyyatanii isa rakkina keessaa nama baasu. Isa seexanaaf hafuura seexanaa nama keessaa baasu. Isa Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 22 jalqabee hanga 26 baay'ee waan natti toluuf. Kanaaf waaqa seexana nama kee hin baafne miti. Waaqa seexana nama kee haa baasu. Waaqa seexanaa namarraa geggeessu namarraa ifatuudha kan waaqeffatan. Waaqayyo isa kana gochuu danda'u. Innis lakkoofsa 22 jalqabee yoo dubbiftan argachuu dandeessu. Sagalee kanachaadha. Sagaleen kun sagalee dinqiidha. Kanaaf Waaqayyo
akka inni hafuura hamootaa ifatu milikkita adda addaa akka inni godhu sagalee waaqa irratti arguu dandeenya. Sagalee kana dubbifadhaa yeroo koo wajjin deemuudhaaf. Kanaaf waaqayyo kun isa cubbuurraa bilisa nama baasuudha. Waaqa cubbuurraa bilisa nama baasu. Biyya lafaa kanarraa afaan isaa banatee cubbuurraan si qulleessa kan jedhe waaqti tokko iyyuu hin jiru. Iyyesuus garuu dhiigi gooftaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaarraa nama qulleessadha. Waaqti waaqeffamu waaqa akkasiiti. Waaqa garbummaadhaa nama baasu. Waaqa dhukkubattii nama fayyisu. Waaqa rakkina keessaa nama baasu. Waaqa humna seexanaa namarraa cabsu. Waaqa aangoo seexanaa namarraa cabsu. Waaqa cubbuutti bilisa nama baasu kan kana fakkaatan irraa kan bilisa nama baasuudha kan waaqeffatamu. Egaa inni lubbuu isaa nuu kenne malee nutti qoose miti. Yesuus wayyaa nuu kenne miti. Yesuus kophee nuu kenne miti. Yesuus birrii nuu kenne miti. Lubbuu isaa nuu kenne. Kan ittiin isa waaqeffannu inni lubbuu nuu kenne gatiin lubbuu numadha. Namni naa jedhee lubbuu isaa ganee dhufee na bira argataa jedhe Yesuus. Namooti baay'een jireenya isaanii kennuu hin danda'anidha. Akkitti waaqayyo waaqeffamu jireenya kennuudha. Dubartittii ishee dirmii lama laatte sana birrii ishee jaje miti Yesuus. Bultoo ishee naa laatte jireenya ishee. Har'ayyuu waaqayyo warra bultoo isaanii jireenya isaanii kennanii waaqeffamu. Isaanii waaqeffama. Waaqti nuni waaqeffannu kun isa jalqabaa jireenya keenya kennuudhaan waaqeffanna. Innis lubbuu nuu kenne gatiin lubbuu lubbuudha. Egaani waaqayyoon of kennuudhaan yeroo isa waaqeffannuudha kan fudhatama argatu kan inni Isaayyaas keessaa amma dubbannu fudhatama didee fi jireenya isaaniitu hin kenniin. Egaa nun erga isatti of laanne immoo kan keenya miti kan isaati. Kan isaa ta'uun mirkanaa'uu qaba. Kan isaa ta'uun keenya mirkanoofne taanaan isa waaqeffachuun keenya gatiin qabu. Dura mucaa ta'u malee dura tajaajilaa ta'u miti. Dura mucaa ta'u dhaaluudhaaf irraa dhalatu malee mantaa'aa ta'u miti. Itti galu miti. Namooti baay'een itti galanii waldaatti. Itti dhalatan utuu hin ta'in. Namni mana namaa taa'ee kaansiraa hojjechuu danda'a, hojii hojjechuu danda'a, gatii humna isaa fudhachuu danda'a, garuu qabeenya dhaaluu hin danda'u. Mucaa isarraa dhalatee dhaala. Kan waaqayyoo ta'uun keenya, kaansaa ta'uun keenya erga mirkanaa'e booddee isarraa dhalannee nuni kaansaati. Kaansaa ta'uudhaan ni jalqabaa waaqayyoon kan ittiin waaqessan. Utuma lallabuu yoo dhiisanii, faarfachuu yoo dhiisanii, kadhachuu yoo dhiisanii kaansaa ta'anii hin dhaalta. Namooti baay'een immoo irraa dhalachuurra tajaajiluutti. Kanaaf jireenya keenya laanneetu kan inni waaqeffamu. Kan ammoo jaallannee feenee fedhii keenyaan Yesuustu jaallatee fedhee gara keenya dhufe waan ta'eef lubbuu isaa nuu kenne. Namni qawweetti qabee hidhee gara fee lubbuu kee kenne jedhan jiru jaallatee nuu kenne waaqayyo. Nunis jaallannee jireenya keenya itti laanna. Waaqayyo kanaa waaqeffama. Kanaaf waaqayyo guutummaa qeensa miilla keenyaati amma rifeensa mataa keenyaatti isatti of kennuudhaan kan inni waaqeffamu. በሁሉ ለመናችን የሱ መሆናችን አምነን ለሱ ዓላማ ብቻ ስንኖር ነው yookastay duwwaadha. Isatti of laannee fedha isaatiin yennaa jiraannu isa waaqeffanna. Wanti wareegame tokko kan ofii isaa miti kan isa wareegame sanaati. Waaqayyoon of kenne jechuun ikkoo wareegameera jechuudha. Isan itti of wareege sanan irratti taboo qaba malee isa wareegame na taboo qaba miti. Wareegamu. Waaqotti of kennuu jechuun wareegamu jechaadha. Kanaaf namooti baay'een jireenya keenya keessatti yennaa ilaallu wareegamuun kun hin jiru. Kanaaf waaqeffama waaqayyo. Ergan isatti of laadhee ergan isatti warajoo galee booddee ani kan isaati. Sababni isaa waan ofii koo jechuun danda'u. Waan ani itti of kenne waan gatiin qabuuf. Kanaaf si'achi natu jiraata miti Kiristoos na kee jiraataa jedhe Paawulos bakka. Waaqeffannaan kanadha. Gatii Yesuus nuu kaffalee jireenya bara baraatti mootummaa waaqayyootti akka galluufi isadha. Yesuus bakaffalau soba mangistuu ውስጥ namni isa Yesuus gatii kaffale sanaan mootummaa waaqayyoo keessatti lakkoofsa argate kana gammachuu guddaan. Isa Yesuus kaffaleen argan. Kun immoo gaa walumaa gala namni mataa isaa jireenya isaa waaqayyootti of kennee isatu sagadi isaas tajaajilli isaas jiraataadha. Ameen isa jiraataa nuuf godhu waaqayyo. Nama jireenya isaa waaqayyootti kennetu nama jireenya isaa waaqayyootti kenne guutummaa jireenya isaa waaqayyootti warajoo wareega of gashetu
kooluutti galetu kan isaati an jedhee kan isaa nama ta'etu waaqeffannaan inni waaqeffatu jiraataadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ergaa jireenya isheetti kennite booddee immoo inni lammaffaan kallattiin itti Waaqayyo waaqeffamu immoo jira. Inni immoo ergaan kan Waaqayyoo ta'eeti ani ansaatii isaafan hojjedha. Kanaaf keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 5 gaafa dhattan akkasumas keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 12 gaafa dhattan humna kee guutuu garaa kee guutuu naaf hojjedhe. Waaqayyo kutaa kana keeyaati warra kan isaa ajaje malee orma na jajne saba kan isaa godhee filatee ajaje. Isin iyyuu orma na jajjan warri haadha manaa qabdan bakkeedhaa qonnaadhaa ta'u nagadaa ta'u waajiraa ta'u beeloftanii dhuftanii nan beela'eetii jettanii haadha manaa namaatti gortanii maaloo biddeen xinnoo ishee naa godhi buna naa danfisiin jettan hin danda'amu. Anuufii ajaju malee namaan ajajan atu haadha manaa namaan ajajjuu Waaqayyo ormaa ajajaabe hin jiru wanta akkasii. Dargaggeessuma karaa dhaabatu arganii kunoo ba'aan kun natti ulfaate midhaan taasaa 30 baadhaa manaan naa gahin jedhan yoo kabalamuu barbaadanidha yookiin immoo dhiitamuu barbaadanidha. Kanaaf hin jedhamu abbaa manaa namaatiin saqanii kunoo ayyaana darbe ho'anii masqalatti wayyaan uffannee ayyaana akkasiittis wayyaan uffannee amma qamisii bareedduu ishee gurdii bareedduu ishee naa bitanii abbaa manaa namaattiin dubbatan naqanii maal kee haa qabda. Anuufii ajaju yoo qallattes anuufii ajaju yoo furdates anuufii ajaju yoo qaba ta'es hin qabu ta'es annamaan ajajan Waaqayyo asirratti warra kan isaa ta'e ajaje. Ormatti ni manne kana humna kee guutuu qabeenya kee guutuu maal kee guutuu jedhu kana ormatti ni manne Waaqayyo. Ansaatti mate. Utuu ansaan ta'in maalitti godha? Qabeenyi inni guddaan Waaqayyo barbaadaa jiru ana isin. Albuudii Waaqayyo, waqeetii Waaqayyo, callee Waaqayyo, albuudii Waaqayyo unudha. Ni Waaqayyo barbaadu agar biyya lakkoo torbee dubbanne ha Waaqayyo dhabe nama dhabalee maal dhabe Waaqayyo hunduu harkasaa jira. Kanaatiif Waaqayyo maal jedhe isinitti fakkaate keessa deebii kana keessatti boqonnaa 6 irratti warra kan isaatti hime sabaan isaa dhuunfaa isaa godhee filatetti hime malee ormatti hime. Waaqayyo warra kan isaa godhate kana ajaja. Ansaa godhatee si haa ajaju. Maalitti godha Waaqayyo humna? Maalitti godha Waaqayyo beekumsa qabeenya keetiin beekumsa keetiin na waaqessi jedhe maalitti godha? Ni ilaalla kana. Maaliif barbaade Waaqayyo erga naan fudhate? Maaliif barbaade? Ni ilaalla waan Waaqayyo barbaadeef. Nyaataa hin dhugaa kana beekuun barbaachisaadha. Erga jireenya keenya laannee booddee qabeenya keenyaan tajaajiluu itti fufna. Garuutu jireenya keenya laatiin hin danda'amu. Namni tokkoon baratiin lamatti hin darbu. Namni lama baratiin immoo sadii ittiin darbu hin jiru wanta akkasii. Nama tokko barateetu lama barata. Kanaaf nama jireenya isaa kennetu isa lammaffaa kanatti ce'a. Nama kan Waaqayyoo ta'etu ce'a. Yoo isa lammaffaa kana gochuu barbaadanii utuun baratiin lamatti darbuudha hin danda'amu kun. Hin danda'amu. Kanaafiyyuu maal jedha isinitti fakkaate maaliif barbaade Waaqayyo jennee xinnoo ishee yaaduun nurra jira. Humna koo qabeenya koo ergan kan isaa ta'e beekumsa koo qarshii koo midhaan koo waan naa kennamerraa maaliif barbaade Waaqayyo maalitti godha? Tokkoffaa waan hundumaa oolu hundumaa gararraa ta'uu isaan ittiin argisiisa. Ka'ulluu balaa qadaamii geetaa ma'oonuun lama amalkatu. Waaqayyo qabeenya koo kanaa oli Waaqayyo miindaa koo kanaa oli Waaqayyo jireenya koo kanaa oli jedhee argisiisuuf an godhaa jechaadha. Fakkeenya boqonnaa 3 lakkoofsa 9:10 akka jedha dhaggeeffadhaa. Boqonnaa 3 lakkoofsa 9:10 qabeenya keetiin ija midhaan kee hundumaa keessaa isa duraatiin Waaqayyoof ulfina kenni. Waaqayyoof ittiin ulfina kenni ergan jireenya koo kennee booddee dhaggeeffadhaa. Qabeenya keetiin ija midhaan kee hundumaa keessaa isa duraatiin Waaqayyoof ulfina kenni. Lakkoofsa 10 yommus midhaan gombisaa kee hin guuta daadhii waynii kee ni haaraanis guutee iddoo cuunfaa waynii kee irra hin dhangalaa'edha. Yeroo ati ija midhaan keessa duraatiin na waaqessitu ulfina naa laattu jireenya bara baraan sii kenna miti. Lakkoofsa 10 sii kaa'eera gatii kee. Cuunfaa waynii kee guutaa jedhe gatiin midhaanii gatiin jireenyaa jireenya. Isuman sii eebbisaa isuman sii barakachiisaa jedhe. Namoonni birrii kennanii mootummaa waaqotti galuu barbaadan garan qaban gatiin qorqoorroo 40 kennan galan warri yaadan jiru tasan danda'amu dhiisa.
lakki achi warra jira kunoo yommuu ati na waaqeffattu jireenya bara baraan sii kenna haadha yommuu ati qabeenya keetiin ija midhaan keetiin na waaqessitu jireenyaan sii kenna jedhetu hin ta'in yommus midhaan gombisaa kee hin guutu daadhii wayiniin kee ni haaranis guute iddoo cuunfaa wayinii kee irra hin dhangalaa'e. Hundumaa ol ta'uusaa hundumaa gararraa ta'uusaa itti naqsitu naa kenne situ biqilcheedheetti argisiisa boriif immoo biqilchaan boriif immoo eebbisaan isadha waan ta'eef isan ittiin argisiisa. Waaqayyo hundumaa ol miindaa koo ol qabeenya koo ol bara nan gashadhe malee safara dhufuu hin beeku. Nan lakkaa'e malee kan barakachiisu waaqayyoodha. Kanaaf eebba sana argachuudhaaf hir'uu sana guuttachuudhaaf nan godhaa jechaadha. Kanaaf barbaade waaqayyo sin eebbisaa yommuu tolfinaan haalaattu jedhe. Ni lammaffaan waaqayyoon sodaachuudhaaf abboomamuu koon ittiin argisiisa. Akka waaqayyoon sodaadhuun ittiin argisiisa. Miindaa kana waaqayyoon naa kenne akka waaqayyoon sodaadhuun argisiisa. Midhaan kana waaqayyoon naa kenne jedhee tan humna kana waaqayyoon naa kenne jedhee waaqayyootti argisiisuudhaaf waaqayyoof abboomamuudhaafani. Waaqayyoon sodaachuudhaaf abboomamuudhaafani. Keessa deebii boqonnaa 14. Keessa deebii boqonnaa 14 lakkoofsa 22 akka jedha kutaan kun 14:22 irraa nan dubbisa maqaa waaqayyootiin akkana jedha. Ati dhugumaan wanta waggaa waggaatti lafa kee irraa galfattu hundumaa keessaa 10 keessaa tokko baasuun sirra jira. Kuni abboommiidha malee kadhaamini sirra jiradha malee maaloo adaraa keessanii jedhamti. Sirra jira abbaa bokkaati ani abbaa qilleensaati ani isa ija uumuudhaan isa daraaraatti baasuudhaan waan lafa tanarraa waggaa waggaatti argattu irraa naaf ulfina kenneedha. Ishi maaltu ta'a? Ati guutummaa bara jireenya keetii waaqayyo gooftaa kee sodaachuu akka bartutti ilaalaali. Waaqayyoon sodaachuu koon ittiin argisiisa. Akka bartutti 10 keessaa tokko midhaan kee keessaa kan daadhii wayinii kan dhadhaa ejersaa hidheetti ufa baasuun sirra jiraadha. Waaqayyoon sodaachuun ittiin argisiisa. Namooti baay'ee waaqayyoon sodaadhaa jedhu. Gaariidha garuu waaqayyoon sodaachuu kee humna keetiin argisiisi. Waaqayyoon sodaachuu kee qabeenya waaqoo sii kenneen argisiisi. Hin argisiiftu taanaan hin sodaanne. Namatu kaarni gibiraa namatti ciraawu mana hidhaa nama gashaayyuu geessina miti wallaatti. Akka waaqayyootu isin eebbisaa jedhe. Waaqotuna sodaachuu kee kana dhaloota barsiisee. Ni lammaffaan qabeenya keenyaan humna keenyaan beekumsa keenyaan waaqessuudha maaliif barbaade waaqoo seetu isin itti maayira. Sadaffaa immoo rakkatoonni warri biyya keessa jiraatan akka ittiin gargaaramaniif hojii wangeelaa duwwaadhaaf jireenya isaanii qonnaa dhiisanii haramaa dhiisanii nagada dhiisanii warra wangeela kana lallabuudhaaf dubbii waaqayyoo kana handaara lafaatiin ga'uudhaaf guutummaa jireenya isaaniitiin ka'antu nyaata ittiin tajaajilamu. Achirraa argachuu dandeessu suma ammaarra jira keessumatti lakkoofsa 17 irra jira. Keessa deebii 14 lakkoofsa 17 irraa argachuu dandeessu lakkoofsa 27 irra jira. Argachuu dandeessu kan rakkatoonni akka ittiin gargaaraman wangeelichaaf kan of kennan isa sirriitti kan lallaban isaaf kan of kennan hojii isaanii hundumaa dhiisanii jireenya isaanii kan kanatti kennatu itti fayyadama waan kana sadaniif goona. Kunis tajaajila wangeelaatiif akka ooluuf kan ammoo waaqayyo immoo qabeenya keenya nuu eebbisa yeroo akkas goonu. Kanaafi kunis immoo tokkummaa qulqullootaa gidduutti kan ta'uudha malee bakkee adiitti miti. Karaa irrattis miti. Dubbisaa Qorontoos isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 13 hanga 14 tokkummaa tolootaa keessatti hojjetama. Nama lammaffaa dhalateetu kana godha. Nama mucaa waaqayyoo ta'e kana godha. Kun kakuu haaraadha. Jireenya dhala namaa keessatti kan mul'atu nama jijjiirame irraa kan mul'atudha. Nama jijjiirame irraa kan argamudha kun. Humnaan, beekumsaan, qabeenyaadhaan waaqayyoo waaqessuun inni kun nama lammaffaa dhalatee irraati kan argamu. Kanaaf waaqayyootu kennuu jalqabe malee miti. Abbaan kennaa waaqayyoodha. Namatu kennuu jalqabe miti isa waaqayyoo kennita malee maal qabda? Maal qabna? Kennuu kan jalqabe waaqayyoodha. Dhaggeeffadhaa masxate jammaroo እግዚአብሔር ነው እንጂ ሰው አይደለም. Hin qabnu nu waan qabnu iyyuu hin qabnu waaqa duwwaa qabna. Waan qabnu hoo jiraate nu waaqayyoo hin qabna. Faarsaa Daawit cuftuu keessatti 50 dhaggeeffadhaa. Sagalee waaqayyoo waan inni jedhu. Kennuu kan jalqabe waaqayyoodha. Malee nuti nuni tuma kennine iyyuu kennuu kan jalqabe nu miti. Waaqayyootu nuu kennuu jalqabe. Waaqayyootu nu badhaasuu jalqabe. Ammayyuu kennaa jira. Boruutti dabalee kenna.
Maqaan isaa bara baraan jajamaa ta'u. Ameen. Kanaaf faarsaa Daawit cuftuu keessatti boqonnaa 50 lakkoofsa kanan dubbisa. Dhaggeeffadhaa. Kan jedha sagaleen kun. Ani dallaa keetii tuntunoo karra kee keessaa korbeessan fudhadhu. Barbaadu iyyuu hin fudhu jireenya isaanii utuu hin kenniin warra fidanidha. Bineensi caakkaa keessaa jiraatan hundinuu horiin tulluu kuma irratti bobba'anis kan kooti. Ani simbirroota qilleensa keessa balali'an hundumaa beeka. Warra bakkee keessa adeeman hundumaas kan kooti. Biyyi lafaa wanti isa keessa guute kan koo waan ta'eef ani utuun beela'ee iyyuu sitti himadhu. Qoonqoobsi gaafadhe miti jedhaadha. Maaliif hoo'ettanii hankooti waan lafa kanaa waaqaan irra jiru jedhe. Sa'a kee kan fakkaatu gafarsan bakkeettan bifadhee. Re'ee kee kan fakkaatu kurupheen bakkeedhaa qabaa jedhe. San sitti kenne dhugaamin jedhe. Hoolaa kee kan fakkaatu bosonuun bakkeedhaa qabaa jedhe. Gogorrii qaba sololiyaan qaba bakkeedhaan daaqqoo kee kan fakkaatu jedhe. Yoo foon na qajeesha ta'e naayaa sinan qaladhaa hon jedhe danda'a. Qajeellaa kee hun dhufuu qoonqoo barbaachisa taanaan jedhe. Si eebbisuu bari jedhe. Si eebbisuu barbaadeen akka tulfina naa laattu barbaadeen malee noo qabaa jedhan bifadheera jedhe. Maal Saamsoon iyyuu qabaroo jajjeetu abiddatti qabsiifte waaqayyoommoo yoo beela'e gafarsaan naayaa sinan qaladhaan jedhu maal isaa nu kadhaa dhufa. Addabaabii irratti nu saamuu danda'a birrii. Eewutu milishaatti ajaja eewutu poolisiitti ajaja naa qabaa jedha waaqayyoon gabaa kee iddoo nu saan. Kanaaf waaqayyotu kennuu jalqabe malee si miti. Haagee boqonnaa 2 lakkoofsa 6 gaafa dhannu warquun birruum jedhee nama jedhe waaqayyoon kooti jedhe. Hankoona dhowwattan jedhe malee hankee jedhe iyyuu miti. Atuwan saatii iyyuu immoo maal qabdammoo meemme. Kanaaf መስጠት የጀመረው እግዚአብሔር ነው እንጂ ሰው አይደለም። Isa abbaa kennaa dura barsiisuu nurra jira. Isa inni kenne laanna waan kenne nu gaafate malee itti rakkatina. Waan kenne nu gaafate waan man sii kenneen na waaqessi nuun jedhe malee sana kanaan hin jiru. Waanuman sii kenne waan lafichi sii baase qabeenya argatte san qullubbii haa ta'u gijimbii haa ta'u osoo bilaa haa ta'u waanuman sii kennerra. Isumarraa na jaallachuu kee fi naaf abboomamuu kee na sodaachuu kee argisiisidha. Namni hundinuu nama ta'ee kan lafarra jiru. Kanaaf waaqayyoo isa jiraataa waaqessuudhaaf tartiiba kana lamaan deemuu qaba. Waan nuyi qabnu hundi isaayyuu waaqayyooti. Waan waaqayyo nuu kennirraa laanna. Nama jedhee kan lafarra jiru waaqayyoo na waaqeffadha kan jedhu hunduu kennuu qaba. Kuni waa'een kennaa kuni seera mataasaa danda'e qabatta deemna. Maal fa'i jira maqaa kennoowwanii isin ilaallatti fufne. Abboommiin kuni waa'een kennaa kuni seera waldaa miti. Seera waldaa maqaa baluufaa miti. Tizaazuu kan እግዚአብሔር ነው waaqota jechi. Seera ba'uu 25 lakkoofsa 2 gaafa dhattan seera ba'uu 30:15 gaafa dhattan waaqayyootu Museetti dubbatee akkas naafa godhanii jedhe. Ajajisaa waaqarraati malee seera waldaa miti. Seera waldaa warri seetan akka seera waldaa akkasiitti hin jedhamu kennaan. Ka wangeelaatti jedhama malee. Ka dubbii waaqayyootti jedhama malee. Akka waldaa baluufaa akka waldaas akkasiin jedhamu akka waaqayyoo sagalee isaa keessatti dubbatetti jedhama. Waaqootu ajaje waan ta'eef. Ka እግዚአብሔር ነው እኮ ያዘዘው. Seera boqonnaa 5 qaraadhaa itti naa'imi sabni kuni waan isaa kennirraa akka itti naafa kennu jedhe waaqayyootu toora gashe. Waaqayyoo Museetti dubbate Museen immoo ajaja waaqayyootti dubbate kana sabichatti dabarse. Dhaggeeffadhaa. Kennaa kana sooromanii kennuus miti. Hiyyoomanii dhiisuus miti. Hin jiru caafame. Hiyyeessis hin kennaa, sooressis hin kennaa, tajaajilaanis hin kennu. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Seera boqonnaa 30 lakkoofsa 15 irraa akka jedhu hiyyeessis akka na jalaan hin rifneedha. Soores akka itti naan daballeedha. Waan itti nuuf jajamini qabaan qabeenya na ilaalaa waan jedhamiti wantichi. Waaqeffannaadha. Hiyyeessis na jalaan hin risi. Sooressi immoo itti naan dabaliin. 10 keessaa waan argate naafa baasu jedhe. Ani birrii 10 qabaa tokko immoo miliyoona 10 qaba. Waaqayyo birrii 10 kee ana gaafata malee dhimma namichaa hin qabu. An namichaa sadarkaa miliyoona 10 gaafata.
Anaan birrii tokko na gaafata. Isa immoo isa miliyoona kee gaafata. Sadarkaa birriin guddataa deemu wantichi malee. Hiyyeessa noon qabu jettee 10 ishee fixii isa 10 sana fixii namni birrii 5 sii kenni naan adiin tokko kan waaqayyooti akka seera isaatti jechaadha. Namni birrii 100 sii laannaan birrii 90 keeti malee 10 kan waaqayyooti mana waaqayyootti geessitaa jechuudha seerri isaa. Waaqayyootu si ajaje waan ta'eef. Utuu immoo sooromanii kennu namoonni sooromanii kennutu ta'eeti akkas jedheen ajaju kan dubbisaa dhaqaati. Hiyyeessi na jalaan hir'isiin. Tokkoon nama naafa kennu jedhe. Naahimiyaa 13:12. Kayyaan daanduu sa'u. Inni itti aanu tajaajiltoonni kennan Naahimiyaa 10:30 immoo isuma warri wangeela lallabanu warri dubbii waaqayyoo lallabanu isuma kennaa asraata gale sana keessaa argatan kee isaanis 10 kee lafa naaf akaan rakkataadhaaf jedhe waaqayyo. Lafa naaf akaaniidha. Waldaan 3,000 sii kaffalti yoo ta'e 2,700 keeti malee 300 malleetti deebi'aa jechuudha. Akki seerri isaa yoon barsiifna ta'e akkasii dubbiinsaa. Saafnee kiisitti naqannee warra kaaniin fidaa innee warra kaaniin as kennaa waaqosin eebbisaa innee ofii keenyaaf immoo goonuu yoo ta'e dubbiinsaa firdii ta'a. Aገልጋዮችም ጭምር ነው እግዚአብሔር ከድሃውም ሰው ከሀብታሙም ነው የፈለገ አምልኮ ነው እንጂ ምንም አይደለም። waaqeffachuun hiyyeessaaf hin barbaachisu ture. Waaqeffachuun tajaajilaaf hin barbaachisu ture. Lallabuu koo duwwaa faarfachuu koo duwwaa miti qabeenya hin qabuun humna hin qabuunis akkan tajaajilu waaqayyoon barbaade. Dubbisaa kana moo sagalee kana suuraa ilaalaati. Karaa mul'atuu fi karaa harkaan qaqqabamu waaqayyoo waaqessochaadha kun. በሚታይና በሚዳሰስ መንገድ እግዚአብሔርን ማምለክ ነው. Kanaaf akka yaada namaatti hir'isuudha. Akka yaada waaqayyootti garuu guuttachuudha. 10 kee yeroon tokko fuudhu 9tti galeettusi lakki. Iddoo ati fuutee laatte sana waaqayyoo dhufee dhaabate. 9 da'uu waaqayyoo ta'a jechaadha. Hin jiraattamoo hin jiraattu yoon. Akka yaada keetti hin hirrifteedha. Waan hin hirriseedhaan isinii kadhatu namootumtu. Warra kiisii isaanii keessaa hirrisanii warra sabbata isaanii keessaa hirrisanii isiniin jedhu hin jiru caafame hin hirrisan miti. Namni waaqayyoof kenne hin guuttate guraa. Hin guuttate biyyaa. Sooressaaf laatte malee hiyyeessaaf laatte miti abbaa qabeenyaa isa boru qabeenya kennuu danda'uuf laatte hin guuttatte. Hirrisuu miti. Guuttachuudha malee. Dhoowwachuutu hirrisuudha. Kanaaf wanta itti kadhatanii boran sii kennaa bornaa kenni maaloo iftaanan sii kennaa jedhanii siin qabu. Injiru wanta akkasiisuman sii kenne naa kenni siin jedhe malee ilaaya waaqayyo gidduu na birrii 100 naa kenni keessaan asraata sii kennaa jedhii na kadhadhu kan jedhu siin jedhu fumaatti rakkattu malee. Naa kenni nima kadhadhu malee keessaan asraata sii kennattee liqii gaafachuun nakii waaqayyoon. Jabbiin kun yoo guddatte kan keetii jedhu iddoo kaan itti gaafan qacaramee jedhu lakki. Ammumayyuu jira maal waaqoo siif kennetti hin jiraan tuman qacaramiinu. Injiru caafame qacaramanii godhus miti. Erga qacaramanii sinuma godhu tun qacaramanii sinuma godhu. Ameen ajajamu waaqayyo. Amilkoo sila oone waaqeffannaa yeroon qacarame narraa barbaadama. Utuun hin qacaramin narraa barbaadama. Yeroon hiyyeessa ture narraa barbaadama. Yeroon sooromu narraa barbaadama malee sooromanii godhu miti. Akkasumatti dubbiinsaa. Macaafni akka saasaa Milkiyaas 9:7 itti ilaala. Akka yaada waaqayyootti kan inni godhamu. Akka sagalee waaqayyootti. Kanaaf inni tokkoffaan maali asinitti fakkaate ajaja isaatu waaqayyo biraati. Lammaffaa isa sadaffaa itti furree walii wajjin ni ilaalla. Waaqayyo isa dhageenye nuuf eebbisu itti fufna. Hin kadhanna waaqayyoon. Hin waaqeffamta. Bara baraan jajamta. Yoo namni lafarraa si waaqeffatu ta'e jiru warri waaqarraa dabaa kan hin qabne hir'uu kan hin qabne addaan lafa dha'anii jireenya sii kennanii lafa dha'anii qulqulluudha kan sii jedhan sa'aatii 24 galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Lafa kanarraa sabii jiru kun jireenya isaa sii kennee sirriitti akka si waaqeffatuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii kana hubachiisi. Namooti baay'een humna isaanii qabeenya isaanii beekumsa isaanii kennaniiru. Garuu jireenya isaanii illaan lafarraa eebba argachuu danda'u. Eebba lafarraa argatu malee eebba waaqarraa argachuu hin danda'an. Gatiin birrii, gatiin xaafii, gatiin boqqolloo. Gatiin uni lafarratti laanne wanti lafarraa laanne sun isumadha gatiinsa. Jireenya kennuun garuu jireenya argachuudha. Maqaa Kiristoos Yesuusiin kallattii lamaan kanaan si waaqeffanne lafarraas eebba nyaannee waaqarraas mirga kee akka argannu nu gargaari. Ameen gargaari saba kan. Saba sammuun xaxame. Saba barsiifni xaxe. Saba haalli xaxe. Saba sammuun kabeela'e.
Saba sammuunsa sariitiin itti ijaarame abidda keetiin tuqii geddari. Sagalee keetti nu argisiisi. Sagaleen kee gingishaadha. Sagaleen kee qoorbiidha afarsaadha. Saba waliin dhuubame waliin faffatame kan isa wal kiyama qabe kan billiitii isaatti argisiisi. Ija isaa bani. Ija ishee bani ati. Hingootaa kana galanni siif haa ta'u. Warri saba kana maraachuu barbaadan maraatan. Warri saba kana waraanaman. Dinagdee lafarraa dinagdee waaqarraa karaa dhugaarraan karaa tasgabbii qabu karaa eebba qabu karaa dhugaadhaan jireenya kan akka dhaalluuf akka argannuuf akka nyaannuuf eebba kana maqaa Yesuus Kiristoosiin harka koo qabi. Harka saba kanaa qabi. Qabi ati. Kufanii warra jiran kana lafaa kaasi. Ameen. Warra siif sagaduudhaaf jedhanii karaatti sii sagadan wallaalan kana kara sagadaatti deebisi. Anoo silayyuu kana nuumame siif sagaduufi. Ameen. Anaan argannaan anan keeti. Ameen. Namni abbaa qabu yoo yaadda'u namni haadha qabu yoo yaadda'u maal yaaddaa namni waaqa qabu. Ankeeti ani. Ankeetaanaan waan an yaadda'u hin qabu ani. Atoo yaadan isinii yaadu beekette ankeetaan. Ankeetaan fuula koo kan jiran. Ankeetaan fagoo kan jiran. Addunyaa kanarra qabeenya barbaacha kan deemaa ankeetaan. Yoo sin argatu. Siin lafa kaanii barbaacha gati deemaniif hin argatan. Jireenya isaaniituun kennin hin argatan. Yoo argatan immoo isaaniin eebbisu. Isaaniin sugaa'u. Isaaniif nagaan kennu. Namooti baay'een kanaafu karaa dalgaatti dhufee nagaa dhabanii jiru. Harka kee keessaa isa namaa hammaaramu isa nagaa namaa kennu. Isa barbaan. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Isa nagaa namaa kennu. Isa mana namaaf nagaa kennu. Hammaarraa harka kee. Haaleluyyaa. Kennaa harka kee haa argatani. Irreen seexanaa haa bullaa'u. Karaa jallinaa dhala namaa Waaqayyoorraa kaachisee sammuu kaachisee qalbii kaachisee garaa kaachisee hamminaa walirratti kaasee tooftaa addaatiin isa lafarraa kanaa dabarfachuudhaaf waaqeffannaa Waaqayyoo kan harkatti dogoggorse. Waaqayyoo jireenya kee erga naa laattee booddee humna kee qabeenya kee beekumsa kee immoo na tajaajileet abbaa qeeti waan ta'eef mucaan abbaa qee ta'uudha dura qeetti dhalachuudha qee qulqulleessuudhaaf qee ijaaruudhaaf qee kana keessatti nyaata soora hiruudhaaf qopheessuudhaaf hanqee sanaa ta'utu barbaachisaadha. Maqaa Yesuusiin ammana Waaqayyoo haa ta'an isaanumta ta'an namoonni baay'een birrii gootaraatti naqu immoo saba keen gootaraa kanatti waama. Madaa keetta waama. Jireenya keetta waama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin namoonni dacha'anii doonii kee haguutan. Alatti nafiin isaan maalanitti godha korbeessa re'ee keessanii maalanitti godha. Maalanitti godha tuntunoo keessan narraa fuudhaa deema. Anoo qalma miti jireenyaan barbaada jette narraa fuudhaa deema. Oodii koon dhidhiitinaa jette. Maqaa Yesuusiin sabi akka oodii kee dhidhiitu kan godhan. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka oodii kee dhidhiinnu kan godhan. Dogoggorree oodii kee dhidhiinneerra yoo ta'e isatti nurraa fudhattu waaqeffannaatti deebina harka keenya qabiyee. Gootaa si haa galatu. Ulfaadhu. Sagantaa fi barumsaaf irratti ulfinni kee haa mul'atu. Kana waan gootuuf eebbifame. Maqaa isa jiraataadhaan maqaa dinqii qabu maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadhe. Ameen. Eebbifamaa nagaadhaan walitti deebina.